Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota JMN amma kan argamnu naannoo Sidaamaa magaalaa Hawwaasatti egaa ayyaana Cambalaalla Fiichee Cambalaalla kabajuudhaaf kan achitti argamnu egaa uummanni Sidaamaa bifa ho'aa fi bifa namatti toluun sirnoota adda addaatiin ayyaana Fiichee Cambalaalla kabajuudhaaf kan achitti argamnu egaa kabajamtoota hordoftoota keenya ayyaanni Fiichee Cambalaalla bifa ho'aa fi akkaataa namatti toluun akkaataa duudhaa isaa eeggateen kabajamaatti kan jiru nus kan hordofuudhaan ayyaanni Fiichee Cambalaalla maal fakkaata kan jedhu dura duuba isaa eegnee isiniin ga'uudhaaf achitti argamneeti kan jirru JMN egaa jijjiiramaaf hojjeta kan jedhamuuf lafa hawaasni sabaaf sablammiin biyya kanaa jirutti aadaa isaa eenyummaa isaa tokkummaa isaa beeksisuu fi irratti hojjechuudhaaf halkaniif guyyaa dhama'aa kan jiru yoo ta'u JMN edaa jijjiiramaaf kan hojjetu har'a Sidaamaa magaalaa Hawwaasatti argamuudhaan sagantaaleewwan bifa adda addaatiin ayyaanni kun kabajamaa kan jiru isiniin gahaati kan jirru egaa istiidiyoo Finfinneetirraa warri nu hordofaati jirtan sagantaa kana bifa ho'ateen isiniin gahaati kan jirru haga xumura qophichaatti nu waliin tura kan isiniin jedhu ani Rabbirraa Leenjisaati ogeessi kaameraatiif teeknishaanli Jaallee Birraatu nu waliin jirti haga xumaatti nu waliin ta'a. Post. Egaa kabajamtoota hordoftoota JMN uummanni Sidaamaa uummata jaalalaan beekamu uummata hawaasummaadhaan fi uummata dachiin isaa nagaa naannolee Itoophiyaa keessaa naannoon misooman nagaadhaan waan hundaan beekamtu naannoo Sidaamaati. Egaa uummanni Sidaamaa har'a bara jijjiirraa bara haaraa bara 2018 bifa ho'aa ta'een kabajaati kan inni jiru. Ayyaanni Cambalaalla Fiichee Cambalaallan egaa bara jijjiirraa bara haaraati. Egaa akkuma isiniin gahaa turre tootessa 18 ayyaana Fiichee jedhuun sirnoota garaagaraatiin kabajaati ture. Ayyaana Fiichee kanaanis immoo guyyaa itti bara moofaa gaggeessee bara haaraa itti simachuudhaaf qophii godhuudha. Egaa har'a kunoo guyyaan geettee bitootessa 19 barkuma 2017 ayyaanni Fiichee Cambalaallaa barkuma 2018 bifa ho'aa ta'een simatamaati kan jiru. Egaa akkuma dudduuka keenyatti argitan ayyaanni Fiichee Cambalaallaa akkaataa duudhaa fi safuu isaa eeggateen faayileewwan aadaatiin manguddoota dargaggoota taphoota adda addaatiin kabajamaati kan inni jiru. Ayyaanni Fiichee Cambalaallaa egaa ayyaana guddaa fi ayyaana uummata Sidaamaatiin adda hin baane ayyaana uummata Sidaamaa beeksisuudha. Ayyaanni Fiichee Cambalaallaa erga yuunivarsiitii irratti galmaa'ee waggaa 10ffaa ta'uu odeeffanneeti kan nuti jirru. Ayyaanni Fiichee Cambalaallaa egaa hawaasa Sidaamaa biratti iddoo guddaadha kan inni qabu. Akkuma argitan hawaasni faaya aadaa naannichaan ittiin beekamu gaachana eboo fi faayaalee adda addaa qabateeti kan inni sirna kana gaggeessaa jiru. Egaa ayyaanni Fiichee Cambalaallaa waan irraa baratamuu qabu waan ayyaanota biraatirraa adda isa godhu ayyaana kanarratti uummanni miiliyonotaan ba'ee kan kabajuu fi sabaaf sablammii hedduun fageenyaaleewwan adda addaatirraa qaxxaamuree irratti argame ayyaana kana kan kabajuudha. Kana malees pirezidaantonni naannolee adda addaatii fi hoogganoonni federaalaa amma gadiitti seektaraalee adda addaa irraa asitti argamanii ayyaana Fiichee Cambalaallaa bifa ho'aa ta'een kabajaati kan isaan jirani. Egaa ayyaana Fiichee Cambalaallaa kana immoo wanti adda isa godhu akkuma isiniif kaasaa turre ayyaana Fiichee Cambalaallaa kana irratti hawaasni aadaaleewwan adda addaati kan inni of keessaa qabu. Hawaasni kun kan wallole guyyaa itti araaramu kan wal dhabdeen dhibde guyyaa itti tokkummaan isaa guyyaa itti lallisuu fi ayyaana Fiichee Cambalaallaa kana irratti kan wal dhabeellee iddoo itti walitti dhufu keessattuu akka aadaa uummata Sidaamaatitti ayyaana Fiichee Cambalaallaa kana irratti abbaan warraatii fi yookiin haati warraa yeroo wal dhabanii walirraa fagaatan guyyaa itti dirqamaan walitti deebi'anii fi kaadhimamtoonni wal didanillee kaadhimman guyyaa itti dirqiinis ta'u wal kaadhimmatan ta'uu adicha warran adicha beekanirraa hayyoota afaan adicha beekanirraa hedduu odeeffanneeti kan turre. Egaa ayyaanni Fiichee Cambalaallaa akkuma isin argaa jirtan bifa ho'aa ta'een akkaataa duudhaa fi safuu isaa eeggateen kabajamaati kan jiru.
Nusega Finfinneerraa gara Sidaamaa imaluun magaalaa Hawaasaatti argamnee qophiilee sirnoota adda addaatiin kabajamaa jiru kana isiniin gahaati kan nuti jirru. Egaa JMN sagantaa kana faana dhahee guyyoota sadi dursee jala bultii ayyaanichaa kabajuurran jalqabe bifoota adda addaatiin sirnoota adda addaatiin ayyaana kabajamaa jiru kana isiniin gahaati ture. Har'as egaa ayyaanni fiichee cambalaalaa iddoo isaaf qophaa'e iddoo mataa isaa danda'e kan qabuu fi garasitti imalamaati kan amma jiru. Egaa ayyaanni fiichee cambalaalaa kun sirnoota akkamitiin kabajamaa xumuri sirnoota kabaja isaa maal fakkaata kan jedhu immoo dura duuba isaa eegnee kan isiniin geenyu ta'a. Egaa dudduuba keenyarraa afaan isaaniitiin aadaa isaanii sirboota aadaa isaanii aartii isaaniitiin kuulanii sirbaa taphachaa ayyaanicha bifa ho'aa ta'een gaggeessatti kan jirani. Egaa kabajamtoota hordoftoota JMN TV kun egaa magaalaa Hawaasaatti ayyaana fiichee cambalaalaa irratti argamna. Ayyaana fiichee cambalaalaa kana immoo bifa ho'aa ta'een isiniin gahaati kan jirru. Ammallee hanga xumura qophii keenyatti nu duukaa bu'aa isiniin jenna. Nagama jirra. Deemaa makana sonnet fiichee cambalaalaa tana fira kenna waamanne olii gadillee waamanne Itoophiyaa kenna baga naga jiraanne jenne Itoophiyaa kenna gammanne gammata kennatti ala maqafi baate fiichee kenna cambalaalaa arganne dambii gammanne jirra gammanne ti cambalaalaa adda dunne dambeensine ulfeessine gammoo kenna ulfeessine yaada kenna qunqumnaas takakalle ulfeessine kaanet mangudoo kenna ta ulfeessine warra kenna ulfeessine warra mootummaa kenna ulfeessine mootummaa alaa gama kaasi mandooyu waayu mulu ulfeessine Sidaama ulfeessine gosa mulu ulfeessine ulfina kana dhaggannet fiichee cambalaalaa tan ulfina dunne asuma jirra asuma kajirru waaqa galanni waaqa haa ga'u galata waaqa deeffanne galata gootaa geeffanne galata waaqa geeffanne abboota kenna akaakayyuu kenna aadaa Oromoo aadaa Sidaamaa tokkoma jirti akka tokkoma jirtu manguddoo teenna hin beetti akka manguddoo teenna beette nutti illee dabarsite dabarsooma kenna nullee arganne gammanne yaada kana qulqulleeffanne hin turre astakaakalama ilmillee guddallee dhiirtillee beerrillee dubartillee durbillee akkasuma atoote waanna astakaakalle Oromiyaa mootummaa kenna Itoophiyaa kenna astakaakalle walii jirra walii jenna gammanne fiichee cambalaalaa waamanne Itoophiyaa mulu Itoophiyaa walla waamanne asumatti adda cambalaalaa fiichee Sidaama ulfinna gammade astakaakalle asuma jira asuma tajiru asitti fide ulfinnaan gammade eega biyyuu geesse astakaakalle lede tasita mootummaa Sidaama ulfeesse ulfinna kana akka biyyuu dhaqqabe alalle gammade baase Itoophiyaa kanaan astakaakalle jira. Wonko wonte jedhama afaan Sidaamaani wonko jedhama afaan Oromiyaani wonte jedhama wonte kan aloo ambaati aloo Sidaamaa kennaati isa qabanne tolfanne astakaakalanne kajirtu astakaakalan wonte kuni ulfinna falbaada gisee lola gisee diiba akkasibti afaa qabanne astakaakalanne isini kadarbatanille duuba deebinne astakaakalanne manguddooti goote sanille astakaakalan namatu hojjata manguddoota durii hojjatte astakaakalatte bisaa keessa fuute manguddoota manna as kenna arganne tama qabaranne jirra. Meesha godaana meeshaa kun bisaa Hawaasaa irraa keessa jira diidaa kajiru achi baasaniit qalanii astakaakale manguddoo kenna nutti irkisse astakaakalte nutti harkatti kennite akkasitti dhufee jira. Kalagaa kun gunfu jedhama afaan Oromiyaan gunfu jedhama Sidaamaan gucha jedha kaolii kun waraana jedha waraanni kun afoo deebisanii achi fidanii yoo jedhan namallee waraana diidallee baa nama irrallee diin hin qaba diin astakaakalee qabeet mootummaa deleedaa akkasuma jiraata akkasuma. Yeroo kun akka fayyadame ummanni Itoophiyaa akka astakaakalamee Sidaanni qabatee Arsii walitti qabamee akka jirutti uumamatti
aaloo irratti Sidaama irra dhalate wanti waraanaa kana hojjetanii namatti hojjetee astakaakalee namatti kenna. Uffannaan aadaa Sidaamaa kun babal'aadha jalli isaa kun argaa jirru. Maaliif akkanatti? Ulfinna fidu kun babal'aate kun gonfaa jedhama. Ka Sidaamaa gonfaa jedhama. Sidaamaa gonfaan kun aaloo Sidaamaati. Aaloo Sidaamaan kun nama ulfeessaa nama guddisaa. Cimeeyyi jedhama. Sidaama afaan Sidaamaa cimeessa jedhama. Akkasitti manguddoota keenya cimeessa jedhama. Cimeessi gonfaa uffatee gonfaa luka jedhama. Lukee ka'eet hin qalaa horii qalaa manguddoon hin gombora akkasuma ta'a. Aadaan keessattuu fiichee Cambalaalaa irratti kan wal lole fa'aa yerootti araaramudha. Namni yeroo ittiin wal dhabe. Fiichee Cambalaalaa yoo ruutti adda torbaanitti yoo geete nama araarsanii sanuma keessa fixanii astakaakalanii bitti qoraniit astakaakalanii fixanii achi ka'aniit wammaa akeekanii achi dhufanii nyaataniit Cambalaalaa dhagaan. Walumaa gala ayyaanni fiichee Cambalaalaa bifa ho'aa ta'een kabajamaa turee jira. Ayyaana fiichee Cambalaalaa kun egaa bara jijjiirraa bara haaraa uummata Sidaamaati. Egaa akkasuma bara kana bara 2018ffaa uummanni Sidaamaa bara haaraa simateeti kan jiru. Barri haaraan kun egaa bifoota adda addaatiin simatamaa turee jira. Sagantaa ayyaana fiichee Cambalaalaa simannaa bara haaraa 2018ffaa kana irratti Pirezidaantiin mootummaa naannoo Sidaamaatii fi akkasuma pirezidaantonni naannolee adda addaa kan akka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa akkasuma pirezidaantiin mootummaa naannoo Sumaalee Mustafaa Ahmadii fi akkasuma ministeeronni adda addaatii fi hooggantoonni federaalaa seektaraalee garaagaraa irraa sagantaa kanarratti argamaniitu jiru. Akkasuma sagantaa kanarratti sabaaf sablammiin garagaraatii fi abbootiin gadaa haadholiin siinqee naannoo keessattuu naannoo Oromiyaatti irraa dhufanii fi qeerroof qarreen naannolee adda addaatiif akkasuma naannoo Oromiyaatti irraa sagantaa kanarratti argaman namoonni dubbisni kan isiniin geenyu ta'a.